Ashama akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni jaalala kiyyaa hundumti keessanuu nagaa keessanii annagaa kiyyaa waaqayyoon nagalatu kun guyyaadha kanas wanti baay'ee tokko isin fayyadu isin gargaaru isiniif qabadheeti dhufe guyyaadha kana immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti akka afaanota 5 ol sirriitti barreessuutii qubeessuu karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan afaan Ingiliffaa, Oromiffaa, afaan Amaariffaa fi Tigriffaa fi afaan Arabiffaa sirriitti barreessuudhaaf karaa itti dandeessanii isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan yooma akka dingataa osoo barreeffama barreessitanii dogoggortanillee ofiisaatiin isin sirreessaatii karaa isinitti agarsiisaa kan deemu appilikeeshina ajaa'ibaa tokkodha kan isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Egaan ammaan dura waan akkasii tokko isinitti agarsiiseetiin ture ni beektu garuu baay'een keessanii achirratti komii garaagaraa kaastanii turtanii appilikeeshinicha maqaa isaallee nuuf hin himne akkasumas immoo nuuf buudidee nuuf hojjechuu dee haalli isaa nuuf hin galleera nuuf deebii jettanii waan jirtanii fi guyyaa har'aa kana sirriitti haala bareedaa fi haala isiniif galuu danda'uun kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaan appilikeeshinichi illee wantoota haaraa baay'ee dabalatee dhufeeti jira jechuudha. Kanaaf egaa ofii kiyyaatii kan itti fayyadamu baay'een keessan ni beektu yeroon barreeffamoota garaagaraa barreessu kiiboordii garaagaraa fayyadamu appilikeeshina akkamii barreeffamaaf fayyadamta jettanii kanneen na gaafattanii fi isiniif deebii ni ta'a jechuudha. Egaan kanaaf amma ni eegalla jechuudha. Appilikeeshinii isin buufachuuti qabdan kan guyyaa irraa kunootti isa kanadha jechuudha. Kana salphaatti orijinaal isaa lafti isin argattan weebsaayitii koo jaladha waan ta'eef innaa viidiyoo daawwattanii salphaatti fakkeenyaaf viidiyoo kana bantanii yookaan ilaalaa jirtan ta'e haala kanaatiin ergi viidiyoon isiniif bane wanti isin gootanii kunoodhuma kanarraati barreeffama viidiyoo kiyyaarraa ni tuqxu jechuudha. Diskiripshinii jechuun iddoo kanadha waan ta'eef kanaal tokkootiif ennaa tuqxanii akka kanatti gadi isiniif baasa aappii buufachuuf as tuqaa kan jedhu isiniif barreeffamee ni ta'a waan ta'eef liinkiin isaa isa kanadha. Kanaal tokkootiif ennaa isin tuqxanii gara kanaatti isin fida jechuudha. Saniin booda salphaatti as jalaatii daawunloodii godhachuutii dandeessu jechuudha. Kunoota akkuma gartanii kara lamaan keessaatti yoo barbaadanii kan barbaadaniin galtanii daawunloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha. Karaa telegiraam chaanalii koollee OTSL kan jedhu namoonni sarchii gootanii argachuutii barbaada yoo jiraatan maqaan isaa kan yuutuubii wajjin wal fakkaatu OTSL jettanii yoo sarchii gootan ni argattu. Karaa barbaadan kamiin yoo sarchii gootan nan abdan jechuudha. Kanaaf egaa amma ni eegalla jechuudha. Jalqaba egaa appilikeeshinicha akka buustanii keessa seentanii waan isin rakkisu waan addaa waan isin gaafatu hin qabu jechuudha. Kanaaf egaa itti fayyadamaaf salphaadha. Garuu wanti seetingii isin sirreeffachuutii qabdan ni jira jechuudha. Akkasumas immoo afaanota barbaadanii kan akka Arabiffaa, Oromiffaa irra kaachuuf Tigriffaa kanneen barreessuutii barbaadanii irra kaachuun dirqamadha waan ta'eef jalqaba akka appilikeeshinii kana keessa seentanii kunootti jala kanarra jechuudha. Wantoota 5tu jira jechuudha. Kunoota akkuma gartanii wantoota 4tu jira dhiifama. Kana keessaati jalqaba laanguweej kan jedhurraa ni kaana jechuudha. Afaan laanguweej jedhu kanarraa innaa kaanu kunoota akkuma gartan egaa an afaanota 6 instaal godhadheetiin jira. Afaanota 6 kanas kunootti isinitti agarsiisuutii nan danda'a jechuudha. Kunoota akkuma gartanii afaan gosa garaagaraa barreessuudhaaf kanan itti fayyadamudha jechuudha. Kunootti addana jalaatiin gaggara jechuudha. Kunoota akkuma gartanii fakkeenyaaf afaan Amaariffaa barreessuutii yoon barbaade salphaamatti haala Oromiffaatiin yookiin Ingiliffaatiin yoon barreessuutii barbaade fakkeenyaaf fiqir jechuutii yoon barbaade kunootti qubee F ilaalaa jechuudha. Afaan Oromoodhaa yookiin Ingiliffaan kunoo addanarraa ilaala. Inni immoo achiitii afaan Amaariffaallee naaf barreessa. Kanaaf osoo hin dogoggoriin salphaatti barreessuudhaaf na gargaara jechuudha. Amma fakkeenyaaf qubee 2 qofaa F fi kiwii gaafan tuqu iddoo kanarraati yefiqir jedha, bafiqir jedha, kafiqir jedha wantoota garaagaraa addana jala naaf tarreessa. Kunoota addana jalaati akka kanatti barbaaduudhaan irra kaachuutii hin danda'a. Kunuugaa salphaatti an calma jedhee yooman afaan Ingiliffaadhaan qofaan beekate yookiin immoo afaan Oromiffaadhaan beekee barreessate afaan namoonni baay'een keessan egaa barreeffama Amaariffaa yoo hin beektan ta'e barreessuusaa garuu haasa'uusaa kanneen beektanii isiniif keessumatti baay'ee tokko ni salphata. Isin calma jettanii afaan Ingiliffaadhaan innaa isin Amaarinyaa barreessaatti deemtan yookiin Oromiyaa barreessaatti deemtanii inni immoo ofiisaatiin Amaariffatti jira isiniif barreessaatii deema jechuudha. Kunooti afaan Oromoo yoo barbaadan jechuudha. Baay'isawwee jala kanarraadha kan isin geddartanii kunoo iddoo kanarra jala jechuudha. AB kan jedhu jechuudha. Bifa kanaatiin iddoo kanarra jirti. Ishee kana innaa isin al tokkootiif geddartanii Tigiriinyaa jedha fakkeenyaaf iddoo kanarraa afaan Tigiriffaa innaan barreessu salphaatti akka inni akkas godhu. Egaan siitingii jalaadha jechuudha kan isin kana godhattanii kanan isinitti agarsiisu ta'a amma jalqabaa warroota kan isinitti agarsiisuuf jedheetanii jechuudha haala hojii isaati. Egaan kunoota amma fakkeenyaaf Somaaliffaa yoon barbaade haala kanaatiin barreessaa. Arabiffaa yoon barbaade kunoota akkuma gartanii salphaatti barreessuudhaaf na gargaara. Oromiffaa immoo afaan Oromiffaa baay'een keenya sirriitti qubeessinee barreessuudhaaf kanneen barbaannu yoo jiraatanii
baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Egaan amma fakkeenyaaf afaan yoon jechuuti barbaade A fi F qofaa osoo barreessee hin xumuriin addanarraa afaan jedha, Afrikaa jedha, afur jedha, afaan jedha, wantoota garaagaraa iddoo kanarraa naaf tarreessa asirraa osoo gara barreessuu qubee isaa hin dogoggoriin addanarraa sirriitti wanta barreessuuti barbaade ofii isaatiin dursee waan naaf fiduu fi salphaadha jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo yoon jechuuti barbaade kunooti afaan Oromoo gosa garaagaraa kunoo qubee haala babbareedaa ta'eetiin naaf fida jechuudha. Kanaaf itti fayyadamni isaa kana fakkaata. Amma gara siitingii isaatti isin deebisa jechuudha. Egaan siitingii isaa keessaatii wanti isin gootanii laanguweeji lafa jedhu kana al tokkootiif ennaa tuqxanii gara natti isin fida jechuudha. Achii booda iddoo kanarraati kana al tokkootiif akka kana isinirraa ta'ee waan dhufuufi isin fakkeenyaaf afaan Oromoo yoo bakka barbaadan ta'e afaan Oromoo al tokkootiif ni tuqtu, Tigiriffii akka kana yoo ta'e jiraate al tokkootiif ni tuqtu jechuudha. Somaaliyaa akkasuma Arabiffaa kun iddoo kanarraas akkasuma tuqtaniitu baakii jettanii ennaa isin deebitanii ofii isaatiin daayirektii addana jala isiniif seena jechuudha. Yeroo hundaa yennaa barreessitanii afaan Amaariffaa yoo barreessuu barbaadan, Oromiffaa yoo barreessuu barbaadan daayirektii ni gaddartu jechuudha. Ammas ni deemna wanta kan biraa isinitti agarsiisa jechuudha. Amma ennaan afaan Ingiliffaadhaan barreessu inni immoo Amaariffatti jijjiiraa akka inni deemu kan isiniif godhu ni jira jechuudha. Kunooti siitingii jalaati. Siitingii kana keessa ennaa seentanii akka kanatti isiniif baasa. Barreeffama keessan istaayilii garaagaraadhaan barreessuu yoo barbaadan illee booldi kan jedhu ni jira. Diroow wantoota garaagaraa irra kaa'uutii ni dandeessu. Saniin booda gaa kunoo gajjallaa kanarratti wanta kan biraa irra kaa'uutii qabdan jedheeti yaadu. Kunooti isa kanallee oonii godhadhaan isiniin jedha. Isa kana jechuudha. Kana oonii godhachuun barbaachisaadha. Ennaa isin gubbaa kana barreessaatti deemtanii lakkoofsallee irra isiniif kaa'aa akka inni deemutti kunootti iddoo kanarraa lakkoofsa isiniif kaa'aatii deema jechuudha. Inni kan biraan immoo dhuma kanarraatti giiz kan jedhu iddoo kanarra ni jira jechuudha. Kana iddoo kana al tokkootiif ennaa isin tuqxanii wantoota ja'atu jira jechuudha as keessa. Fakkeenyaaf ennaa isin jalqabarraa godhattan yookiin immoo kana keessaati tokkorra yoo godhattanii wanti inni ta'u addaddummaa ni qaba jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanatti ennaa Amaariffaarra kaa'attanii kunootti afaan Amaariffaa qofaadhaan isiniif fida jechuudha. Qubee Ingiliffaa fi Oromiffaa immoo jala isheetti xiqqeesseeti jechuudha kan inni isiniif barreessu. Garuu yoo immoo daayirektii afaan Oromiffaa fi Ingiliffaarra taa'ee isin ennaa barreessitan qofaa gara Amaariffaatti akka inni barreessaa deemu yoo kan gochuutii barbaadan ta'e jechuudha. Wanti isin gootanii kana oofii gootu jechuudha. Dhuma kanarra dhuftaniitu siitingii keessadha. Baay'izawee kana siitingii kana kan isin argattan siitingii keessadha. As jalaatii kunootti kana tuquudhaan dhuma kanarras jiru kanarra inni kaa'attu jechuudha. Kunootti kanarra kaa'attanii ennaa isin jettanii salphaatti isiniif barreessaa jechuudha. Kunootti ennaa isin afaan Oromiffaa barreessaatti deemtan inni immoo gubbaadhaa afaan Amaariffaa barreessaatti deema. Inni kan biraan egaa tiimiidha jechuudha. Tiimii gosa garaagaraa miidhagootaan of keessaatii qaba. Diizaayinii barbaadaniini. Akkuma agartanii egaa diizaayinii barbaadan kan mataa keessanillee kireetii gochuutii dandeessu. Amma fakkeenyaaf kanarra kaa'uutii yoo barbaade akka kanatti kunootti diizaayinii gosa garaagaraarra nan kaa'adha jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko miidhagaadha. Egaan viidiyoon kun kan isinitti dheerataa jiru niin beekaa dhiifaman isiniin jedha. Garuu egaa wantoota as keessaatii hin hubanne yoo jiraate egaa kan isin rakkisuutii danda'u jedheeti yaadu haala ittiin tiimii mataa keessanii diizaayin godhattanii kan jedhetti yaadudha. Innis immoo kunootti mallattoo biirii kana al tokkootiif ni tuqtu. Saniin booda iddoo kanarraatii egaa diizaayinii barbaadaniini kalarii barbaadaniini tuquudhaan gubbaa kanarraa maqaa mataa keessanii itti barreessuudhaan seevii godhachuu qofaadha jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha kunis jedheeti yaada. Egaan guyyaarraa kana egaa barnoota kanadha kan isiniif qabadheetii dhufe namoonni baay'een keessan egaa afaan Oromiffaa, Ingiliffaa, Arabiffaa gosa garaagaraa ennaa barreessuutii barbaadanii salphaatti akkamitti akka osoo hin dogoggoriin qubeessuutii dandeessan kan jedhu irratti isiniif hojjedhe jechuudha. Viidiyoo kana akkan isinitti tole abdiin qaba. Egaan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yeroo taanuun deebineen galagarutti nagaan naaf turaa isinan jaaladha isinan kabajaa. Baay baay.